Biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee qaala'insa jireenyaa fi gabaa tasgabbeessuu keessatti qooda olaanaa kan baatan oomishtootaa fi daldaltoota giddugaloota gabaa fi gabaa sanbataa irratti hojjetaa turan waliin raawwii hojii bara baajataa 2018 irratti mari'achuun warreen adda duree ta'aniif beekamtii kenneera. Hooggantuun biiroo daldalaa magaalaa Finfinnee Aadde Habiibaa Siraaj addatti AMN Pilaasiif yaada kennaniin bara baajataa 2018 keessatti hojii qindoominaan hojjetameen Finfinneetti oomishaaleen qonnaa fi indaastirii ga'aan gatii madaalawaan dhiyaachuun gabaa tasgabbeessuun akka danda'ame heeraniiru. Warreen dhiyeessii kana keessatti qooda olaanaa baataniif beekamtii kennineeras jedhan. Karoora keenya bara 2018 irratti dhibbeentaa olaanaadhaan kan xumurre isa kanaaf immoo milkaa'ina keessatti gahee warri qaban immoo warra kana waan ta'eef jaras galateeffachuun barbaachisaadha waan ta'eef waltajjiin kun kan uumame har'a kan asirratti hirmaate giddugaloota gabaa 7 irraa kan qonnaa irraa kan dhufanii fi giddugaloota gabaa loonii 5 irraa kan dhufan akkasumas gabaa dilbataa fi sanbataa 264 irraa warra moodela ta'anidha warra dhufe. Jara kana wajjin marii gaggabaabaa gaggeessinee kaanee sagantaa beekamtiiti kan goone jechuudha. Raawwii gaarii yoo jiraates ammas daldaltoonni muraasni dunkaana cufanii baduun oomishaalee gad-bu'aa ta'an dhiyeessuu fi gatii murtaa'ee maxxanfameen ala gurguruu fi kanneen ulaagaa barbaachisan hin guunne gabaa sanbataa irratti daldalaa jiraachuun isaanii dhimmoota akka hanqinaatti ka'an yoo ta'u, hirmaattonni waltajjichaa ammoo dhimma walitti hidhamiinsa gabaa ilaallatuu fi guyyaa jimaataa hojjechuuf fedhii akka qaban kaasaniiru. Aadde Habiibaa Siraajis dhimmoota hirmaattonni kuniin kaasaniif deebii kennaniiru. Magaalli keenya magaalaa guddoo biyya keenyaati, magaalaa guddoo Afrikaati. Guyyaa jimaataa guyyaa hojiiti. Namoonni baay'een iddootti deddeebi'anuudha. Gabaa sanbataa banuu hin dandeenyu waan ta'aniif akka hin danda'amnetti himneerra. Dhimmoota ilaaluu dandeenyu ilaallee fudhannee isaanii wajjin sirreessaa deemuudhaaf waliin mari'annee jirra. Dhimmoota immoo hin danda'amne ifattitti himneerra jechuudha. Kanarraa kaanee warra caalmaadhaan oomisha isaanii waggaa guutuu dhiyeessaa turan, warra gatii maxxansameen gurguraa turanii fi amala gaarii qaban immoo beekamtii kennineefii jirra jechuudha. Waltajjii marii fi beekamtii biiroon daldalaa magaalaa Finfinnee qopheesse kana irratti dhaabbilee fi daldaltoota raawwii hojii isaaniin adda duree ta'aniif beekamtiin kennameera. Daldaltoonni bu'aa xiqqaadhaan hawaasa tajaajilaa jiran jiraachuu fi hooggantoonni rakkoolee hojii keessatti mudatan saffisaan furan jiraachuun raawwii olaanaan akka galmaa'e waltajjicha irratti ka'eera. Warreen beekamtiin kennameef kunniin hojii gabaa tasgabbeessuu fi qaala'insa jireenyaa hir'isuuf mootummaan hojjetu keessatti qooda isaanii caalatti ba'achuuf beekamtiin kun akka isaan kakaasu AMN Pilaasitti himaniiru. Oomisha keenya ooyiruu irraa finna. Oomishni keenya ooyiruu irraa dhufee gaafa sitti gurguramu dallaala isa bitee gurguru kan tirfii isaaf hin malle bu'aa isaa hin malle kaayeffatee dhufu hojiin ala wayin immoo gurgurtaa kanaan ala baasu akkana godha. Kan immoo carraa kana kan nuu kenne waajjira daldalaa magaalaa Finfinneeti. Isaan innis illee ni galateeffannaa. Gara fuulduraatti illee kan kana caalu ni hojjennee abdanna. እውነት ለመናገር ይሄ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ከንግድ ቢሮ ሲሸለም ዱጋ ዱበቹፍ ቢሮ ደለላትን በዳፈሙን ኮኩን ካን መርሳ ሰደፋቲ ቡአ ደደቢ ኮቲ ዋንቴፍ ባዬ ገመዴራ ቢሮ ደለላስ ነንገለቴ ፈዳ በዳፈሙን ኬኛ ኢማናዳ ጀባኔ አከወጀኑፍ ከንጫሉ ቀበኔ አከዲያኑ ኑታስ ዋንቴፍ ይትገመኔራ ባዬ ገመዴን ጅራ ላልዱራኒ ባዬ ረኮ ጉዳራ ቱሬዩ ደላላ ኑረት ተበታ ማሳኬ ሰውምሽኔ ደላላቱ ኑረ ፉዳታ ደላላን ሙ ደላላ ቢራቲ ጉርጉራ akkana jedhee gatiin ol ba'aa ture jechuudha. Ammaa kana mushni sun finnee magaazana nu kennanii mootummaan nu kenne isa achi keessa naqnee deefnee sanbata gabaaf geessina jechuudha. Kanaaf kana carraa guddaata.